Yaa guyyaa jaalalaa guyyaa kabajamaa musliimni hundinuu barsiitti wal yaamaa. Eid Arafaa jechuun hundee musliimummaa. Eid Mubaarak jennee hundi ilmi namaa. Eid Mubaarak jennee hundi ilmi namaa. Arafaa jaalala musliimaa. Hundi keenya kaanee kan xiqqaa fi guddaa. Firaa fi aliinis hundi nuuf gammadaa. Firaa fi aliinis hundi nuuf gammadaa. Alii fi ollaanis meenu yaadadhaa. Gammachuu Arafaa nu wajjin qoodadhaa. Gammachuu Arafaa nu wajjin qoodadhaa. Eid Mubaarak jechaa. Eid Mubaarak jechaa hiyyeessa yaadadhaa. Hiyyeessa gargaaraa khayrii carraaqadhaa. Hiyyeessa gargaaraa khayrii carraaqadhaa. Hiyyeessa gargaaraa khayrii carraaqadhaa. Yaa guyyaa jaalalaa guyyaa kabajamaa musliimni hundinuu barsiitti wal yaamaa. Eid Arafaa jechuun hundi musliimummaa. Eid Mubaarak jennee hundi ilma namaa. Eid Mubaarak jennee hundi ilmi namaa. Arafaa jaalala musliimaa. Hundi keenya kaanee kan xiqqaa fi guddaa. Firaa fi aliinis hundi nuuf gammadaa. Firaa fi aliinis hundi nuuf gammadaa. Alii fi ollaanis meenu yaadadhaa. Alii fi ollaanis meenu yaadadhaa. Gammachuu Arafaa nu wajjin qoodadhaa. Gammachuu Arafaa nu wajjin qoodadhaa. Eid Mubaarak jechaa hiyyeessa yaadadhaa. Hiyyeessa gargaaraa khayrii carraaqadhaa. Eid Mubaarak jechaa hiyyeessa yaadadhaa. Hiyyeessa gargaaraa khayrii carraaqadhaa. Hiyyeessa gargaaraa khayrii carraaqadhaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti dhaaba jaalalaa kana qopheesseera.